qe'een keenya bakka nagaaf tasgabbiin itti nutti dhaga'amudha. Bakka maatii keenyaaf wantoota beeknu nu marfamnee jiraannu. Bakka ganama yeroo maraa hirribaa kaanuu fi galgala itti gallee cisnu. Bishaan lagaa miila keenyaan deemnee bakka waraabbannu. Mukkeen foolii isaanii beeknu waliin bakka jiraannudha. Haa ta'u malee baay'ee keenyaaf akka yeroo durii naannoo keenyatti boqonnaaf tasgabbii argachaa hin jirru ta'a. Sababiin tasgabbii dhabuu keenyaa adda adda ta'uu mala. Haa ta'u malee dhukkubbiin isaa gosa tokko. Baay'een keenya sababa waraanaa sochii lafaa fi lola hamaarraan kan ka'e qe'een keenya manca'eera. Yeroo tokko tokko baay'ee osoo sitti ulfaatu qe'ee keessatti guddatte dhiistee ba'uun dirqama sitti ta'a. Maatiin kee adda adda manca'aniiru. Isaan waliin yommuu wal argita. Hiriyoota haaraa waliin wal barta. Garuu akka hiriyoota kee warra qe'eetti waliin guddattee si beekanitti si beekuu hin danda'an. Baay'een keenya mana barnootaa deemnee barnoota adda addaa baranna. Tarii mana barnootaas deemuu dhiisuu dandeenya. Jireenyi kee akkasitti hanga yoomiitti itti fufa? Hin beektu. Bakki an jiru qe'ee kooti tarii ammas ni jijjiirama jettee of gaafatta ta'a. Abjuu keetiin qoramtee hirriba gaarii dhabda. Sababa tokko malee callistee aarta. Sababii aarii fi dhiphana jireenya keerraan kan ka'e dhukkubbiin adda addaas itti dhaga'amuu mala. Yookiin nama uumaa tokko waa hin baafne of siita. Kanaaf haala jireenya gaarii hin taane akkasii keessatti jireenya fooyya'aa jiraachuuf maal gochuu qabda? Tokkoffaan wantoota si fakkaatan barbaadi. Kitaaba gosa tokkos dubbisi. Kadhata walirraa hin cinnees kadhadhu. Wantoonni kun hanga tokko akka tasgabbootu si fayyaduu danda'u. Inni lammaffaan dhiphina kee hin dhoksinu. Hiriyoota amantuu waliin dubbadhu. Yeroo hundumaa naannoo kee namoonni gaariin yeroo ati dhiphattu siif jira siin jedhan jiru. Sadaffaan nama kan biraa gargaari. Gochi gaariin siinis waan si fayyaduuf nama kan biraa gargaarsa barbaadu yoo argite harka kee diriirsiif. Hiriyaa gaariis ta'iif. Rakkinni ati amma keessa jirtu kan baraa baraa miti. Wanta hundumtuu ni darba. Tarii qe'ee isa durii caalmii qe'ee gaarii ta'e itti ba'uu dandeessa. Sababiin isaa qe'een kee wantoota ati ijaartedha. Waan gaarii hojjedhu. Yoos qe'ee gaarii ijaarrachuu dandeessa.